maatii kiyya jaalalaa fi kabajaa maatilee surprise godhame jechuudha. Rabbiin isinirraa jaalatu warri maatii keessan surprise godhaa hartan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodiin isiniin jedha. Warroonni meeshaa aadaa guutuu isaa nagaafattan kaleessa har'a tokko isaatiin xumura maatii kiyya kana yookiin maatii obboleettii tiyyaa qaalii fi gaarii boodarratti isiniif hima. Isin ammoo tuyyuu erga viidiyoo maatii yeroo surprise ta'an daawwattanii geessitanii gatii meeshaa qorii akkasuma uffata aadaa hunda isaa warri kaleessa qorii qabdan dhageeffadhaa obsaan isiniin jedha. Dura maatii keenya daawwadhaa ittiin gammada. Du'aa obboleettii teenya mee godhadhaa uffisaatii na ergaa jettee solka isin isinillee mannaa itti inshaallah isinif taa'ee abdii qabaa ol taa'ee aadaa abbaa gadaatiin suufa inshaallah isinif mata imata jenne nama isin fakkaatu irratti mee godhadhaa laala keessa keessa seentaniillee godhadha inshallah isinillee isinif ta'a yoo hin taane hin sirreessina ekonomii isinif ta'a isinillee nutti hin beeknu makkallee isinillee uffadhaa kottaa isinif bal'ataani isinif bal'ataani hin qannafamaa ishee sarkii yoo sirreessisiifna rakkoon qabu gaafa ji'a kana saldogu sirreessa yoo waan naan sirrillee jiraatu viidiyoo addatti isee kadaa'ima adda waraabiif itti dheeratee kanaan yoo dhuftan rakkoon qabu akka likkii seera kanaafillee keessa rakkoon qabu mire kanamaa ana hin hodhisiisa ishee achi fideeti mul'iitu bichaa isinitti wannaatu kootiin isinii ta'e mudhii malee mudhi koosii illee likki ayyee ishee rakkoon qabu adii baay'ee adii feeti adii jaalattan adii malee jette hello 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 oh nagaadha akkam fiqee jirra alhamdulillah kara 04 kana jira abbostu imba maal inni eshi rakkoon qabu rakkoo hiikamu dide hiikte kunis ta'e isaanitti naaf hiikamu achi siqimaatillee kasachi siqi hin gabaabbatte haanni rakkoon qabu hidhiin dhamuam hidhi haanni itti dabalame kirriidha rakkoon qabu kanaani kirriin gabaabbatte akka hedduu maal sille kirrii feetan jetti dabaluu dandeettanii yoo irra tarii hin ho'isiifnaaf Esi kami sini tu budaya haa ta'u. Kamaasa riilee haa kan nafu mettan haa kan nafu. Sargiyyo
Ganaa yoo ta'e bakka kan lafa. Gala. Ja'a. Kana salaasa akkasitti. Ja'a. Idaarii. Ganaa kan lafa fayyadamu. Ta'a bakka. Fitte. Isaan illee Isa kaanii isaan nama guddaadha. Obbo. Eebbisi akkasitti. akkana jedha akkasi. Du'aayii godhaafi. Asha Baqqaji. taasisni uffise. Atau tua ufatu si. Tua ufatu si. Atau tua ufatu si. Naga matu si. Amin amin. Adi habatu si. Amin Adi amin. habatu. Adi habatu si. Garani si ha ebis. Garani si ha ebis. Rabbi adi si habatu. Adi ha ufatu si. Mati. Gamatti akka Rabbi dhuunfaa ada isa si sanallee. ha. Wajah Ijoollee imaanaan isinaa oolchu. Isinaa uwwisu. Rabbi isinaa qaabatu. Manni caccambalafa. Ta'een caccambalafa. Kiisiin keessan balafa. Imaanaa ibaada isinii haa kennu. Rizqii keessa urmii keessa rabbi haa tursiisu. Haa dheeressu. Itoophiyaallee lafa nagaa haa godhu. Nageenyi jiraatu namara arganii alatti illee rabbi nagaa haa godhu. Asitti illee nagaa haa godhu. Rabbi isin waliin jiru keessa wal ta'ee waliin haa jiraatu. Hafuurri keessan tokko haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Kadira ke Muhammad inni fuulini isin asafne Hayyee warroonni gatii komattan akkuma sitti argitan kana viidiyoo kaleessa irratti idiiti isiniif godhe itti aansu namoota iyyuu uffata aadaa jechuudha gubbarraa haga jalaa isa bifa magaala kanaan namoonni gaafattanii jettan bifa qamisiitiin yookiin diizaayinii isaa anatu filatee obboleettiitti yaaf dalaysise tokkoffaa irratti mee qorii isin agarsiisa qoriin kuni firii 14 garuu ammoo kan nama lamaati 7 meeshaa abbaa gadaatiin diizaayinii abbaa gadaatiin meeshaan aadaa oromoo akkasuma mootuyyuu odaa of keessaa qaba sababa odaatiif gara biraatitti 12,000 asitti ammoo kan hojjechiise meeshaa hedduu waan hojjechiiseef 10,000 hojjechiiseef obboleettiitti isa bareedaa yookiin miidhagaa carqii yookiin uffata aadaa Arsii akkasuma mootuyyuu abbaa gadaatiin magaalli kun qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 9,500 nu dalaganii kadhaadhaan jechuudha. Itti aansuun ammoo adii kana mootuyyuu 8,000 nu dalaganii sababni isaa maaliif garagara yoo jettan carqiin tokko qamisiin magaalli sun diizaayinii qamisii turkiitiin diizaayinii godhe ofii kiyyaa hodhisiise kan daa'imaa mootuyyuu 3,500 akkasuma kutaan haadhaa ammoo yookiin akka ho'isii ammootuyyuu qarshiin inni ittiin bitame qarshii Itiyoophiyaa 1,800 hodhamee hojjetamee qopheessinee ofii jenne ka abbaa ammootuyyuu 5,300 meeshaaleen kunniin isaa yoo xiqqaate 200 nuuf laallamee sababa walirra binneef jecha horaa bulaa fayyaanfaa subscribe